Magaalaa Adaamaatti manni marii aanaa Wanjii yaa'ii idilee tokkoffaa waggaa sadeeffaa bara hojii 13ffaasaa geggeesse. Yaa'icha haasaan kan saaqan afyaa'ii mana maree aanaa Wanjii obbo Qaccaa Taliilaa. Yaa'ichaan gabaasni raawwii hojii kurmaana tokkoffaa qaama raawwachiistuu dhiyaate mariin bal'aan kan irratti taasifame ta'uu dubbatan. Gabaasa dursee ilaallisan saarkaa mana maree walgahii irratti immoo dhiyaachaa ture. Gabaasni ilaalle akkaataa itti karoorfataniin hojii hawaasaa hojjetamaa ture. Bakka ciminni jirutti cimina isaanii ilaalle bakka hanqinni jirutti hanqinni sun immoo galtee godhatanii hojii irratti akka hojjetan waan laallee jira. Miseensi mana maree keenyas aangoo bakka uummataa qabu karaa guutuu ta'een fayyadamee gaafii gaafachuu qabu gaafate yaada kennuu qabus kennee gabaasa dhiyaate karaa guutuu ta'een mirkaneessee jira. Yaanni ka'aa turee fi gabaasni dhiyaates gaariidha jechuudha. Yaa'icha irratti gabaasni raawwii hojii kurmaana tokkoffaa mana qopheessaa fi waajjira daldalaa aanaa Wanjii dhiyaate miseensotaan mariin bal'aan irratti taasifameera. Galmoota afran akka magaalaa Adaamaas ta'e akka bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti qabaman bu'uura taasifachuun rakkoo daandii aanichaa furuuf suphaan daandii geggeeffamuun balfa dhabamsiisuun qulqullina aanichaa eeguu iddoo jireenyaa ilma namaa fi horii adda baasuu zoonii ofii moodeleessuu irratti hojiin mana qopheessaa aanaa Wanjiin hojjetaman akka ciminaatti dhiyaataniiru. Gabaasa waajjira daldalaa dhiyaate keessattis daldala seeraan alaa maqsuuf hojiin hojjetame fooyyee ta'us misooma daldalaa babal'isuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedhame. Miseensonni mana marichaas yaadaa fi gaaffii kaasaniin lagni Awaash waggaa waggaan guutee dambali'uun qabeenyarraa miidhaa geessisu furmaata argachuu qaba. Daandiin laga Awaashii hanga magaalaa Gafarsaa jiru aspaaltiin hojjetamee nuufaa xumuramuu daldaltoota daballii gatiin mallee raawwatan irratti to'annoo fi tarkaanfiin fudhatamuu gaafatan. Akka aanaa Wanjii kanatti wantoonni hojjetaman jiru. Isaan immoo wantoonni gurguddoo hojjetaman kun mana marii kanaan mirkanaa'aniitoo gara ittaanutti sirnaan hojjetamee jira. Fakkeenyaaf akka mana aanaa Wanjiititti manni qopheessaa gabaasa irratti fi inni hojiiwwan gurguddoo hojjetaman gabaasa isaanii gabaasanii jiranii. Fakkeenyaaf kan akka karaa koolidara hojjechuu, shinshaanoo irratti koolidara limaatii irratti hojjechuu fi karaa keessaa sirriitti hojjechuudhaa fi karaa aspaaltii irratti akkamitti akka hojjetamuu qabu qulqullina naannoo irratti fi aanaa Wanjii kana keessatti gadi bu'iinsan hojiiwwan hojjetaman gabaasa isaanii sirraan gabaasanii jiru jechuudha. Mangistiin kun dhugaadha ija banee wanti inni hojjenne hin jiru. Nutis immoo bukkee buunee korriftuu keessattuu korriftuun qamadiidhaan ta'ee aannaniin ta'ee waan tokkicha waan duubatti hafu hin qabu mirgisaa guddaadha. Mangistii kana waan duubatti deebi'ee hin qabu. Ani garuu aduu mangistiin kun maxxanamuu jammaree taazaabiidha afaan mattaa'ee kunoo waggaa kana wajjumaan jirra waan gaarii iji keenya argaa jira qalbiin keenya illee hojjennee itti yaadaa jirra karaa fuulduraa. Yaadaa fi gaaffii miseensonni mana maree aanaa Wanjii kaasaniif deebii kan kennan bulchaan aanaa Wanjii obbo Caalaa Baabsaa lagni Awaash akkuma faayidaa misoomaa qabu ganna guutee maasii qonnaan bultoota mancaasuu to'achuuf hojiin qindoominaa hojjetamaa jira jedhan. Daballii miindaa hojjettoota mootummaa sababeeffachuun daldaltoota daballii gatii taasisan irratti tarkaanfiin kan fudhatamu ta'uu akeekkachiisuun hawaasichi caasaa nageenyaa cinaa dhaabbachuun nageenya naannoosaa eeggachuu akka qabu dhaaman. Nama tokko yookiin ganda tokko yookiin korriftuu qofa osoo hin taane lagni Awaash faayidaa siin qaba gaafa ammaatti dhufte immoo miidhaa siin qaba jechuudha. Kanaaf inni kun uumama wajjiniin wal dandeenyee jiraachuun murteessaadha. Gisee tokko gaafa yaadnu daldaltoonnis as keessa jirtu jechuudha. Jiraatanis as keessa jira hooggansis jira jechuudha. Amma mindaan hojjetaa mootummaa dabalee dhamee naggaadeen gatii dabalaa jira. Uummanni kan nu deeggartani kan irraa bitatu isinii miti. Gatii yoo dabalame maaliif bittan eeruu kennaadha jechuudha sinis. አንድ ነጋዴ በዚህ ምክንያት አንድ ብር መጨመር የለበትም ማለት አንድ ብር የሚጨምር ነጋዴ ቤቱ ማሸግ ሳይሆን እሱን እናጠፋለን ማለት ከዚህ ከተማ ይጠፋል ማለት አይቻልም ማለት ዋጋ መጨመር አንድ ብር መጨመር እንደማይቻል አውቃችሁ ህብረተሰቡ ግንዛቤ ወስዶ ኢንፎርሜሽን መስጠት አለበት። ተባባሪ መሆን የለብንም ማለት ነው። Yaa'ichis gabaasota dhiyaatan sagalee guutuun mirkaneessuun goolabameera.